inni shaneffaan qabxiin inni shaneffaan nama namarratti waan hamaan hojjennedha mootummaa waaqayyootti kan galu. Ibsaa nama tokko dhaamsuun ibsaan kan kee akka ifu hin godhu. Ibsaa nama biraa dhaamsuun ibsaan kan kee akka siif ifu hin godhu waan ta'eef jallina hojjetiin. Hamaa namarratti hin hojjetiin. Amaati irratti hojjettu nam tokko irratti sibichaaf uumame miti waaqayyo. Nama akka garaa koo naman itti dadhabe jedhee waammata namati hamaa irratti hojjettu waaqayyo. Siif qofaaf dhiigee ishee immoo nama biraa qalaafii jira miti. Hunda keenyaaf aarsaa ta'e akka siif lolu waaqayyo ishee sanaafis hin lola. Kanaaf hamaa irratti hin hojjetiin. Akkuma kaleessa warra hamaa sirratti hojjetan hin qusatiin hafe waaqayyo sirraa deebise sana gaafati hamaa namarratti hojjettus waaqayyo siin si adaba. Kanaaf hamaan hojjetiin. Nama namarratti hamaa hojjetu waaqayyo hin jaallatu. Nama miidhamaaf garee warra miidhamtootaadha waaqayyo. Garee warra miidhamootaa maaliif ta'e beektu waaqayyo? Addunyaa kanarra biyya lafaa kanarra nama miidhuuf baay'ata waan ta'eef garee warra miidhamuudha waaqayyo. Garee warra miidhamanii nama hin qaban humna hin qaban waan ta'eef isaaniif dubbata. Siifuu kaleessa akkaataan itti dubbate waaqayyo ilaali. Siifuu akkamitti akka gidduu galee ilaali. Siifuu akkamitti lola jabaa akkasii lole ilaali. Waan itti nama hin qabneef waan itti falmatachuu dadhabdeefidha. Har'a garuu humna hin qaba jettee waaqayyo sii lolee humna sii kenneennaan humna hin qaba jettee barri sii darbeennaan jecha hin dabarre namarra hin naqiin. Waan hin dabarre namarra hin kaayin. Isheefisoo guyyaan hin dhufaa. Isaafisoo guyyaan hin dhufaa. Waan hin dabarre keessa olirra hin naqiinaa. Waan hin dabarre keessa nama hin gashiinaa. Waan hin dabarre sin dubbatiin. Hin miidhamti akkumati kaleessa miidhamteennaan waaqayyo madaa kee fayyisa. Hin miidhama akkumati kaleessa miidhamteennaan madaa kee fayyisa. Eeyyeen madaa ishee madaa kee godhi ilaali. Dhukkuba ishee dhukkuba kee godhi ilaali. Miidhama ishee miidhama kee godhi ilaali. Miidhama isaa miidhama kee godhi ilaali. Yaa saba waaqayyo karaan jireenyatti geessu yoo akka kanaatti yaaduu baattee tasuma mootummaa waaqayyootti hin galtu. Kanaaf nama namarratti hamaa hin hojjennedha. Inni jeeffaan daddafee hin dubbataa jira qabxii afur caallu kan narraa tafe. Inni jeeffaani nama ollaasaan ceephofne waa'ee ceephoo kana keessa oolu dubbadheera. Nama ollaasaan ceephofne dubbi sagalee waaqayyoo dhumarratti dubbiseen xumuraa hin agartu. Nama ollaasaan ceephofne natu bara dabarseef jedhee jechuudha. Ollaasaa jechuun nama isa bukkee jiru jechuudha. Natu bara ishee fideef rakkina keessa natu ishee baaseef maal keessa siinuu rakkina keessa kan si baase waaqayyoodha. Siinuu rakkina keessa kan si baase waaqayyoodha. Seenaa kaleessa gadi fokkisaa seenaa fokkisaa keessa kan si qabe waaqayyoodha. Hin ceephee waan gooteef birii dhibba shallaattee natummat guyyaa rakkina isaanatti bilbilaam. Rakkattuudha hin jedhiin. Hin ceephee waan gooteef waan goote waaqayyo irraa fudhattaat namni kamiyyuu sitti haa darbu. Nama si bukkee ceepheeyin mootummaa waaqayyootti galuu fi ceephotoonni warri nama ceephaan tasumaan galan. Isa torbeeffaadha warra waaqayyoon sodaataniif. Warra waaqayyoon sodaataniif ulfina kan kennu. Nama ulfina kennu jechuudha. Nama waaqayyoo sodaataniif immoo ulfina kan kennu jedhaa barreeffadhaa. Wal kabajuutti dorgomaa. Nama wal kabajuutti dorgomu. Namoota ulfina waaqayyoo isaaniirra jiruuf eeggannaa taasisuu jechuudha kun. Gabaabumatti. Wal kabajuu, wal jaallachuu baraadha dubbiin sagalee waaqayyoo. Nama akka mataa keetitti jaalladhu kan jedhu abboommiidha. Nama akka mataa keetitti kan jedhu garuu kiristaana bichaa miti. Abbaa fuuraa bichaa miti. Geggeessitoota bichaa miti. Nama hundumaa kiristaana haa ta'u kiristaana malee. Musliima haa ta'u, pheenxee haa ta'u, ortodoksii. Musliimnis, kiristaannis,
pheenxeenisi nama kan ta'e hundumaa akka mataa keetti jaallachuun dirqama keedha. Maaliif sii galaa? Namni gaafa uumame fakkaatti akka Waaqayyootti uumame waan ta'eef, namni fakkaatti akka Waaqayyootti uumame immoo kabaja jaallata. Bakka gadhee miti bakka gaarii ooluu jaallata. Kanaaf akka mataa keetti nama jaallachuu qabda. Waan gaarii ofiif oowwitu namichaaf hawwuu qabda. Nama Waaqayyoo warra Waaqayyoon sodaatan, warra Waaqayyoon qulqullaaniif kabaja kennaa, warra sin gidduu tajaajilan, abboota hafuuraa keessaniif, geggeessitoota keessaniif kabajuu qabdu. Yoos Waaqayyoon kabajju waan taataniif, olwii keessaniif kabajan qabda yoo taatan, abbaa hafuuraa keessaniif sodaaf kabaja hin qabda yoo taatan, geggeessitoota keessaniif hin abboomamta yoo taatan, Waaqayyo isan argineef akkamitti abboomamuu dandeessu ree? Inni saddeetteffaanii namni Waaqayyoo yookiis mootummaa Waaqayyootti galu nama wareega isa wareegeef ofirraa baasu yookiis waan dubbateef nama amanamu jechuudha kun. Wareega isa maaliif wanti isineedha sadiif lama taatanii dubbattan yookiis kadhattan wanti isin lafarratti hiitan achirratti isin dhama wanti isin waaqarratti lafarratti wal gidduutti hawaasa gidduutti dubbattan akka isin dubbattan hin ta'a. Wanti isin wal geessanii diiddan diigamaa taa'edha dubbii Waaqayyo. Wanti isin saba Waaqayyo duratti gootan fuula Waaqayyo durattis beekamaadha. Maaliif namni isin gidduutti dubbattan akka bifa Waaqayyootti uumame waan ta'eef. Waan dubbatte tokkoof amanamuu qabda. Yoos akkamitti mucaa Waaqayyoo ta'uun kee beekama ree? Sobuunoo kan seexanaadha. Ati sobdee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeessu. Inni salgeffaaf kurnaffaa kana bichaan isinitti meedhaaf. Inni salgeffaan nama gabbarsuu yookiis gubboodhaan hin fudhanne namni mootummaa Waaqayyootti galu. Nama gabbarsuu. By the way, dheengadda dubbadheera nan yaadadha. Isheen raajii sobaa dubbattus, isheen raajii dhugaa raajii sobaa fudhattus hundumti ishee sobdootadha. Maalan jedhe? Isheen raajii sobaa dhageessus, isheen raajii sobaa fudhattus, isheen itti raajjes, isheen itti raajamte sunis hundumti ishee hattootadha. Namni gabbarsuu laatus, namni gabbarsuu fudhattus hundumti isaanii hattootadha. Fuula Waaqayyo duratti toora Waaqayyoo keessa hin jiran, mootummaa Waaqayyootti hin galan. Inni kurnaffaan kanaaf amantoonni keenya gabbarsuurraati adda obbaasa waan Waaqayyoo hin jaallanne. Gabbarsuun ija ogeessaa jaamsa waan ta'eef. Inni kurnaffaan namni mootummaa Waaqayyootti galu inni kurnaffaan nama of eeggachaa jiraatu yookiis sodaa Waaqayyoo qabu. Of eeggachaa jiraatu. Dachee cubbuun keessa guutte kana keessaati yaadaaf qalbii isaa nama sassaabbatu jechuudha. Nama yaadaaf qalbii isaa guutuu sassaabbatuudha. Mee tokko qabxiiwwaniin tarreesse kana dhaqee isinii dubbisee hin xumura. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1-5. Yaa Waaqayyo godoo kee keessa eenyutu buufataa? Tulluu keessa qulqullaa irras eenyutu jiraataa? Nama balleessaa malee jiraatu, nama wanta hojii qajeelaa hojjetu, nama garaa isaatti dhugaa dubbatu, nama arraba qarati asiif achi hin lamne, nama irratti hamaa hin hojjenne, nama ollaa isaa hin ceephofne, namni Waaqayyoon gatamee ija isaatiin tuffatamaa ta'ee kan ilaalamu, warra Waaqayyoon sodaataniif ammoo ulfinni kan kennu. Wanti inni wareege kan isaaf miidhu yoo ta'e iyyuu wareega isaa utuu hin geddariin kan raawwatu. Horii isaa hiqiitti kan hin kennine, nama yakka hin qabne irratti gabbarsuu kan hin fudhanne, kana hundumaatti nama of eeggachaa hojjetu yoomiyyuu hin socho'uudha. Namni kana hundumaa of eeggachaa hojjetu yoomiyyuu hin socho'u. Haleluuyaa. Gooftaan Yesuus sinaa eebbisu.
Yoo Waaqayyo araara isaan nu baay'isee nu gargaara. Guyyaa boriirree waliin turuudhaaf abdii qabna. Nama guyyaa borii nu haa godhu. Ulfinni Waaqayyoof araarri Waaqayyo isinitti haa deebi'u. Galateeffannee xumurru.